Inturre miidiyaa hundaan lallabamoo lakkoofsi banamee uummataaf raabsamoo achirraa waan humnaa itti arjoominamoo waan kana kaasee immoo wal biratti lallaafanii ture koonuu ta'ee gargaarsa keetiini. Kan argaa waan nu buqqise maal gaafannaa gargaarsi dhorkamuudhaan adda baafannaa gochaa ifa galaa ragaa kana qabna. Guma dababanna gocha ifagala raga kana kamna guma tabba irre tauza ubanna arabiya kana ituma wa mamna maleke nyuma sanu malkesa kamna jenne difnu yamu gamtan tatafanna gafto kono matubana dukarni kunsa kamna ni atir kunu ta'i gargar saketini gochana rasina boreta ubarre bal'ina baay'ina yoo taanes gararree rakkinni tuulamee nu dhaabee afaan qarree biyya kana keessa qoodan qabnu barree maaliin keenya ta'ee mee nutti maan barree ittuma waamamu bira takkaan tarree maqaa malee qooda keessaan qabnu agarree ragaa qabatamaa siniif kan qabnu agarree ragaa qabatamaa siniif kaayidirree gotaan isaan irraan tarree taate gochaan irraa kunee haatiri kunu ta'ee gargaarsa keetiini. Ummata keenya kan amleensaa miidhame sababa sabummaa kun hunda hojjetame baqatee qubatee gargaarsa dorgame utuu kaaduwiitii rakkinaan dhiibame silaa dirree tafee beelaa deebuun dhume yaanne. Nurraa kaana ammataa ol qabanne akka waan arganne nu jalaan gufanne dammaynee gamtoomaan harka wal qabanne intifannaa yoo gargaarsifanne qilleensa nagayaa fuura baafanne boqonnaa lammaffaa tarkaanfanne nagaan biyya keessa deemne jenne alhamdulillaahi tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillaahi. Qilleensa nagayaan guma dandamneen jijjiiramne dhufnaan sochii jala qabanne daawaa ummanni islaamaa dur mirgatti dhabne baadiyyaa kaabaa kibba keessa kaanne baadiyyaa kaabaa kibba keessa kaanne lala wal waamne wal jalaa waanne masaajida manne barnoota jarranne kamna waasa khayri hojjechuun fanne ummata arjoomaa diiniif waan qusanne kun kenna rabbiiti yoo galateeffanne bu'aa nageenyaati kanaafuu dubbanne daawaa keenya jalqabanne yaa rabbi bakka nu